Hi hi. Hi ashamar kafuuna daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamu galanni waaqa keenyaaf haa baay'atu. Har'a maal hojjechuuf ani seetanii kunoo maarbeetiidhaan jira. Jimmi jedhaan daawwadha kana sana siniin hin jedhu chaanaala kanaaf garuu haaraa warri taatan subscribe godha gara maatii keenyaatti makama. Ifama sirriitti quba'u kootiif guyyaa har'aa jechuudha. Sababa biddeen tolchuufis nan qaba, sababa maarbeetii seeneefis nan qaba. Akkuma argitan jechuudha. Sababbiin isaa jechuudha nama wayii sunan dhufee natti dawwalee jechuudha. Yuutuubaruun koo keessaa kan na daawwatu jira. In argitu. Yuutuubara koo keessaa daawwattuu koo keessaa nan dhufaa leensaa jettee natti dawwaltee jirti jechuudha. Keessummaan immoo akkuma beekamu nagaa naa dhufanii keessummaan wanti waaqayyooti. Keessummaa simadhaa jedha sagaleen isaa jechuudha. Keessummaa akka simannuuf nutti meera jechuudha. Keessummaan nagaa naa dhufu ibidda qabsiisee jira akkuma argitan. Leensaan hin hojjettu yoo isiniin jedhe sirriitti hin hojjedha. Dadhabeera garuu amma nama naa hojjetu hin qabu waan ta'eef jechuudha. Nan hojjedha kunoo. Nama hin qabu ammaa jechuudha. Amma kana nama hin qabu. Nan hojjedha jechuudha. Na duukaa bu'a. Daawwattoota keenya akkuma argitan naa ho'itee jirti. Ho'iteetti kun akkuma argitan kana. Sinin fuulduratti ho'isee sinin fuulduratti itti naqas. Biddeen akkamii akka ba'u ni ilaalla walumaanii jechuudha. Ganaa reefu ni ho'isee biddeen akkamii akkam baasu sinin agarsiisa. Era vigoro. Guarda sulle note ne gara kana qofa to'e. Falatamu daawwattoota keenya wacillee wacutti jira jechuudha akkuma argitan kana. Keessummaan natti dhufaa jira. Keessummaa yeroo hundi keessummaan jedha. Keessummaa koo garuu mul'isu. Iddootti mul'isuun qabaa, iddootti mul'ifneen qabaa jechuudha. Ganaa waxillee waxuufanii biddeen tolchaa jira. Kunoo gugguufaman jira. Na duukaa bu'a. Rabaa seera yeroo jalqabaatiif karaa sana no'inee koo jechuudha. Eeleen koo karaa sana no'inee yeroo hundee na rakkisti karaa sana.
Inni daawwattoota keenya kana fakkaata. Foon muraa jira. Akkuma argitan kana isinitti mul'ata ta'uu hin beeku. Kun hojiin koo waluma keessa jechuudha. Biddeenis nan tolchaa, waxiis nan waxaa. Bakka waluma keessa jechuudha. Gizeen ajjeesu etanii keessummaan natti dhufa. Keessummaa baabbaan illee jiru. Keessummaan biraas natti dhufaa jira jechuudha. YouTuber irratti kan na daawwattu wayitu nan dhufaa ka sa'aatii yookiin immoo sa'aatii booda dhufaa naan jette. Dafee akka qaqqabuudhaaf ni xaxxaaraa jira. Laffa'aa jira jechuudha. Namni keessummaan kabaja qaba. Saudi irraan galee naan jette. Saudi irraan galee naan jette jechuudha. Saudi irraa akkuma galteen Ambootti na argite. Isayyuu daandiitti wal argine leensaa hunda mul'unaa miti naan jennaan eenyeen jedheeni achiin gaaf sana bilbiluu wal jijjiirree har'aan dhufaa jettee natti dawwalte jechuudha. Achiin bakka keessummaan kabaja qaba miti reeju. Keessummaan kabaja qaba jechuudha. Kana fakkaata. Biddeen koos bareedatti bahee jira. Isinin agarsiisa. Akka koo dhiqqee irraa baasa. An harkaan qabadhu biddeen naan baasu shaaggata yoo harkaan qaqqabatan jechuudha. Wantiidhaan saabeen achirra kaayee irraa garagalaa jechuudha. Iddoo kana gundoo gubbaa. Kana fakkaata. Biddeen irraa fuudha. Maal jigee jiru? Hinjige jechuudha. Biddeen akkasa kanaan hin qabadhu. Sababbiin isaa bishaan waan hin qabneef jechuudha. Nan lollee akka koo. Ani keessummaa kamiyyuu dhufe natti maxxaa koottaan isiniin jedha. Na bira dhufuu barbaaddan. Kun akkuma argitan biddeen taskunooti. Isinitti mul'ataare. Mul'ata natti fakkaata. Akkasittiin lafa kaayee deemaa jechuudha. Shaaggatu akkanatti. Walumarraan qorrisiisuun barbaadu. Innaan qorrisiisen da'uun na dura shaaggata jechuudha. Amma fe'oo taa'ee shaaggatu na dura. Ya bak. Jamma. Dimmi je. Video irra jira baay'ee. Nagaa gaafachuu fi reef dhufta. Video irra jira kanaafan sinneesiin jedhe jechuun wanti miidiyaa irratti haasa'amuu fi yookiin maal akkaasoo barbaadden beeku kanaafan ishee reef waan dhufteef video hin argine waan ta'eef. Wanta goggoree daawwattoota keenya. Wanti akkatti qophaa haasofnuu fi wanti miidiyaa irratti haasofnu qophaa waan ta'eef kanaafani nagaa gaabbume kanatti abbabeef. Jirtu akkam jirtu nagaa keessanii. Jirtu nageenyi badhaadhaa. Akka fuuna isin hin jenna. Kan nyaanni dhadhaadhaa. Nagaadhaa.
jireenyi badhaadhaa kan nyaannu dhadhaadhaa jedhe. Kuwa dhadhaa ta'uu baatee nama garramaayyuu. Nama garramaa. Amma akka gootu. Wanni. Kana fakkaataa daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana wal bukkeetti waxii hojjechaa waxii biddeen wal bukkeetti hojjechaa jira. Kanaafi nagaatti tura deemnee viidiyoo biraatiin walitti dhufna. Nagaatti nu tura sinin jedha. Laayikii tuquun dagatiinaa garuu laayikii naa tuqaa. Viidiyoo biraa walitti deemnee dhufna immoo yeroo waxii waxuu jechuudha. Ishee nagaatti tura.